akkuma Hacaalu asirratti baatanii eeguu qaba maal qaba bira turte ati eeguu dhiisuusa. Do you know that? Waliin jiraatamnu mucaan. Kaan Photoshop post godhu namichi warri jettan jirtu. Insecurity keessa fideen jireenya namaa keessan gashina. She's so strong. She's educated woman. Fira qabdi haadha qabdi dhuga abbaa qabdi. Hoo ta'u baate ka warra ishiitti galuu dandeessi. Dhagna ishirratti madaa argitaniittu. Ishiidhaa asirratti teessee abbaan manaan kun dheeratti boostu argitaniittu. Have she done that? Dhiira Oromoo ajjeeftanii dubartii Oromoo gubbaatti hambiftanii garbummaa nutti fidaa jirtanii. Hojiin hojjetamu kana dharoo balee. Dhiira Oromoo mana barumsaatii ari'anii har'a dhaqee akka kaan waarii Tigree irratti sun waan isaan godha argite Tigraay government irratti. Amma immoo lafarra gidduutti gashanii dhiira Oromoo lafarraa fixu irra jiru jarri. Dhiira Oromoo duwwaadha. Artistiin Oromoo haadha manaa isaa irraa ajjeese jedhameetiin itti waan fafaatiin du'a. Mucaa bareedaa yeroo darbe ajjeesan sun dubartii wajjin ciisee jedhaniiti nurratti akkas godhan. Hacaaluu dubartii sobaniitti agarsiisanii kana godhan. Nurratti hojjetaa jiru. Nuti maal goona? Kan entertaining godhina. Afaan dhahaa wanta kana afaan irraa dhahaa. Please roobalee nun qarqaaru. Isaan ajandaa barbaadu. Okay, miidiyuma mootummaa irraa ragaa tokko finna. Fakkeenyaaf namni aangoo guddaa qabu tokko nama tokkooni maal jedheeni si ajjeesetani awwaala keetirra abaaboo godhee shaneet ajjeese jennaa jedhe. Tokko jedha. Mootummaa waan miidiyaa mootummaati irratti tan dhiyaate hojjettoota mootummaati. Tokko jedha. Lammata gaafa Shimallis Abdiisaa Harargee deemu horii uummataa walitti guuretti nama biiroo mootummaa hojjetu walitti guuree kinoo dargaggeessa qindeessee horii kana tan horsiisani isaanii jedhee badhaasa fudhatee konkolaataa badhaafamee jajamee ani doktora Baalittan Yuunivarsiitii Baalittan baradhe jedhee amma yoo qoratamu hundi isaatu soba ta'eetu argamee jechaadha. Diraamaa akkanaatitu hojjetamaa jirana biyya san keessatti. Mee ilaala tokko immoo kantiibanii Harargee magaala wayii bulchu halkan ulee qabatee milishaa waliin ol seenee mana namaati maal guurrate meeshaa guurratee jechaadha. Maallaqa fa'aa fidi jechaanii turu. Viidiyoodhaan waan argame kana tan maal jechuun barbaadetanii diraamatu hojjetamaa jira jechuu barbaadetani. Amma se'ana Andu'aalam kana shakkii baay'ee qabna garuu immoo nama gadi hin buusina eenyu nama gabbuustane. Okay, Magdas itti fufi akkuma galteen. Sanyii koo hunda keenya fugaa waaqayyo jajjabina nu afaa kennu. Wanti asirratti miidiyaa kanarratti haasawamaa jiru haga har'aa haga ganamaatii kaasee haga ammaa wanti dhugaa irra geenye tokko homtuyyuu hin jiru. Homtuyyuu waan tokko homtuyyuu hin jiru. Nuti warri Itoophiyaa keessa jirru waa tokko ija keenyan hin argine gurra keenyan waan dhagaa jiru waa'ee miidiyaa qofaadha. Waa'ee daa'imtii fi jaartii fi maguddoon xiqqaa guddaan haasaa deemu karaa gubbaa irratti waa'ee miidiyaa irratti kan deemu qofaadha malee ijoolleen shamarraniis ta'e ijoolleen dhiiras ta'e obboleewwan koo warroonni biyya alaa jirtanii dhagaa asirratti dhugaa waaqayyo kan ni galaa deemte kan gala boqottee kan namsee ishii dhabde obboleettii keenyadha. Ni quuqamna isa dhugaadha ni quuqamna. Sababni quuqamnuuf immoo saba keenyadha. Dhiifama wajjin garuu caaltuun waan sirrii haasofte mucayittiin duratti immoo waan baay'ee dhaggeeffachaa ture. Biyya ormaa teessee miidiyaa irra galtee tiiktookicha laalaa waa'ee sana laalti malee asiin ijoolleen ishiitti dawwalanii akkasi kun fooqirraa kufte kun qoricha nyaachisanii kun immoo makiinatu waldha'ee makiinatu ajjeese. Kun immoo indaalamnitu ishee fooqirraa gadi buusedhan. Nuti kana jirru homaayyuu nagarre isin kan biyya ormaa teessanii zimmittanii miidiyaa irratti waanuma hin taane tokko abbaa manaa ishee ajjeesate maalii keessan argitan? Ija keessan argitanii jirtu? Qaaman bira jirtu? Maaluma odeessitu? Maaliin maqaa mucaa nyaattu? Inni iyyuu mana hidhaa keessatti kinoo cillima keessa taa'ee jira. Nuti kana jirru waan argine tokko hin jiru. Qama mootummaati maali argitanii jirtu bira jirtu ija keessaniin maal waan miidiyaa seentanii eegalee akkas godhe
Sittimti sirriidha. Gwaddanyaan amma ijoollee baay'eedhaan biyya ormaan turee dhufe ani sirriidha. Itti odeessa gaa. Wanti odeessu sun immoo isa dhugaadhaa miti. Isa sirrii miti. Indu'aalamtu ajjeese waan jedhe amma inni qabatamni maalidha hime. Mee obboleecha koo atumtuuyyuu isa ajjeese. Isa koon argine gaa biraanii koon argine. Dhaqee tokko bira dhaabbadhin argine. Fooqirraa hoggaa inni darbu san. Hoggaa hiriyoonni fooqirraa darba san nagarre gaa. Kun immoo ana nagaafachiisa boru. Shamarreen duratti jette suni dhugaas ta'ee sobas ta'ee dhiifa manaa godhe natti dhaga'ameeti nan garuu nattis dhaaruu baatu dhimma mataa keedha. Caaltu. Jechi caaltuun duratti jettee sirriidha hin agarre. Hin agarre sirriidha. Nuunduyyuu hin agarre warri miidiyaa kanarra jiru nuunduyyuu warri dhiiras ta'e warri shamarraas ta'e jaartis ta'e daa'ima alattuus ta'e qaama bira hin jirru yeroo sanitti. Garuu eekalee akkas jette caaltuun akkas jette maqdiin akkas jette tulluun akkas jedhe jetteetuun wal nu nyaachisaa jira. Jetteen tun immoo borummaa maal nu gootire biyya ormaas teenye asis jiraanne footoo keenya fuudhanii eekalee akkasitti galabbaxanii uffata keenya irraa gadee keenya hudduu keenya galabbaxanii nu agarsiisanii akkas jechaa turte duratti kadee akkas jechaa turte har'a dhugaan argamte nuun jedhu. Sirriidha. Maalumaaf afaan keenya arraba teenya tanaa hin hidhanne. Maalumaaf arraba teenya tana hidhanne isa dhugaa mootummaan boru qaama mootummaa irratti mootummaadha jechuun waan dubbatu san maaliif hin dhageeffanne? Maalumaaf waan hin taane odeessitu isin. Dhugaan dhiifa manaa godhaa garuu warroonni gurguddoon as keessa jiraachaa jirtu. Ani garuu natti dhagaame isinittis dhagaamuu danda'a. Maalumaaf arraba keenya kana hidhannee waaqayyotu beeka. Obboleettii keenya kanaafi. Dhiiga ishee boru waaqayyo haa baasu garuu wanti dhageenya tokko hin jiru jettee kana immoo oduma asumatti dhaabnee waaqayyo boruu immoo dhiiga ishee nuuf haa baasu jenneetuma bakka ishiidhaaf gadda ishiidhaa ibsine maal qabaa? Dhiifa manaa godhaa ta'u garuu wanti kun jetteen kun garuu boru ni miidha. Shamarreen biyya alaa jirtanii dhiironni biyya alaa jirtan jettee dhiisa. Waan qabatamaa tokko hin taane boru immoo waan hin taane irra galta. Dhiifama garuu obboleewwan kan koo waan hin taane irra galta waan ija keetiin hin agarre maatiin kee waasiin jedhe fuutee miidiyaa irratti hin bahin gonkuma sin barbaachisu ko ati biyya ormaa jirta abidda keessa jirta mucaata akkas godhe hojjette boru waan sirra quunnamu hin beektu kushiina madaamii keessa teesse ta'u. Kushiina madaamii keessa turre innis duraan migizee Hacaaluun du'e san waan baay'ee jedhamaa ture garuu dhumarratti garuu mootummaan yookaan dammoo lammiin keenya waan baasetu jira dhumarratti waan dhageenyetu jira. Seenaa nuti achitti odeessinu TikTok irra sa'a 24 online irra teenye odeessinu sanii miti. Hin odeessina dhiisa hidhadhaa arraba keessan dhugaa waaqayyo rabbii keessan sodaadhatu. Magdas mee waa tokko si gaafadha. Amma haqan tala kanaa mootummaan kun dhuguma hin baasa jettee too'in amantaa. Yaa dhageenyu gaa obboleessa koo laalama miidiyaa ijoolleen biyya alaa jirtu shamarrani. Waan hin agarre ija isaaniitiin hin agarre odeessaa jiru. Nutuyyuu isaan akkasii garuu nuyi dhiibbaa gochaa jirra. Mootummaa kana haqan tala kanaa baasi jennee dhiibbaa gochaa jirra. Mee ati akka mootummaan kun hin baasa haqan tala kanaa? Sirrii dhabee sanyii koo waan qabatamaa taadhaa miidiyaa irratti baanee odeessuu qabna. Mee hin eegganna gaa. Har'aa boruu miti mee har'a ishiin boqottee jirti miti. Boroo maaltu dhufa? Ati amma mucoo kana isatu ajjeese jettee fudhatama godhatte fooqirraa gad darban jette mee ammaati haasofte har'a haasofte gaa waliin haasa'aa jirra. Borummoo waa'ee biraatu dhaga'ama. Mana kana keessatti namni haasa'e hin jiru Magdas. Hin dubbanne akkoo sirriidha akkoo atis yaada mataa keetii ibsachuu dandeessa garuu hindaalamirraa bu'aa gadi. Ijoolleen shamarranii biyya ormaa jirta bu'aa gadi garuu arraba keessan qusadha haasoftaan arraba keessan qusadhaadha. Nutuu kana jirru kinoo imimmaan nu keessa. Imimmaan dhiiga waa jira dhiisaa lukkoon dubbatinaa jechaa jirra akkoo lubbuu magdii nuu jechaan jirra akkoo hin dubbatinaa jechaan jirraami asitti immoo mana kanatti namni dubbatee jiru waa'ee isaa jechuudha. Sirriidha hin tattaafanna amma dhugaa keenya argannutti hin tattaafanna nuun namni martuu wanta itti dhagahame ibsataa jira. Baasi. Wanta itti dhagahame ibsataa jira hunduu. Nama gadi buusina namni yaafixattuu nama akkas gadi hin qabu. Dubartoonni tokko dubartoonni beekamoon nufa beektaa hooshin duute dhirsa argannaadha tokko moonni dhungatee handhiseef jira ta'a. Goobattuun baay'een jirti. Abdii dubartiin tokko nama akkana kanan barbaadde beektaa.
Kanaafuu isallee consider godha dubartiin tokko warra wajjin ciisanii gargar ba'aniidhaan barbaanneenni aswar waan hunda calculationidhaan laala. Malee namni mucaa kanaa gadde intaan kanallee hin kabaja. Magda sin deemin ola si deebisa. Magda sol deebisa wanni gadi bu'uun deebi'an. No bakkeen hin jira. Kanaafuu karaa ija budaatiin laala. Karaa hundayyuu dubartoonni tokko amma satu kana godhe ilaali qophaa'anii eegaa turan beektaa intini faadu tekstii faa waggaa har'aafaa gadi baasanii sobaniitiin haa ta'u dhiisuun beeknu beektaa miidiyaa kan wallaala baay'ee qabnannaa akkana waliin jedhanii turan maan qarqaarra eegus rakkina ishii sun keessaa maan baafnerree maa maddiin dhaabanne kanarra gadi baaftanii hattoota dubartoonni tokko immoo ishiin duutee ani bakkan argadhaa yaaddattu waan akkasiifaa jira kanaafuu of eeggadhaa karaa hunda dhiirri keenyillee of eeggadhaa. Hannu nyaatu nu keessa jira. Please of eeggadhaa. Mucayyoo kana namni kabaju. Uumaan Oromoo tokko reenfi kabaja qaba. Biyya Ameerikaatti reenfi ennaa deemu daandiin cufamee dhaabattee dabarsita. Qad jettee dhaabatteeti. Biyyuma Ameerikaa kana biyya kabaja hin qabne jedhamu kanatti. Namni nama reenfa obboleettii keenya mucayyoo kichuu kana duute asirraa sirbitanii kaan gadi gombisa, kaan ol gombisa, kaan kana taatee maqaa balleessitanii qullaa dubartii wajjin argitee of ajjeefte. Ishii zaawwiik. Baay'ee nama gaddisiiftu dhugaa rabbii wala haa kabajnu reenfa shillee haa kabajnu warra shillee haa kabajnu nama du'e saree miti saree nama boosisa of eegaa kabaja godhaafi haan dhageessamni calliftanii akka qilleensaa olii gadi hin fuunina amma justice for mucayyoo kana eenyutu ajjeese gadaa ba'u maaf sa'a 20 without investigation maaf akka awwaadamu godhame obboleessi keenya maaliif hidhame maal beekanis poolisiin haati Oromoo mucaashii du'e irraa hin hidhamti gadduu hin dandeenye abbaan manaa haati manarraa duutee gadduu hin dandeenye hin hidhama obboleessa irraa ajjeesanii nu cabsuudhaaf karaan deemamiin hin jiru kanaa iyyanu justice for Andu'aalam justice for Qananii nuti justice barbaanna galatoomi. Okay, thank you. Fozia Robalee yaal tokko shamarroonni Oromoo please yoo dubbattan akka caaltu kana dubbadha caaltu galatoomi dhugaa rabbi onne kiyyarra dubbatte xiinxalla gadi fagoo jechuun kana maali fi reefishii osoo sirritti hin qoratamin gara awwaalchaatiif qophii awwaalchaa maaliif godhame sunis gaafii mataa isaa danda'eedha. Nurratti dalagame kan jiru pointii hedduu kaaftee jirta as keessatti xiinxalla gadi fagoo jechuun kanneeni. So dubartoonni keenya yeroo tokko as yeroo dhuftan amma akka maqdassan jechuudha hin dubbatinaa akkasin ta'inaa ogguramu maaliif jaldeessaa miti bar kan nurraa du'e namatu nurraa du'e kan nurraa ajjeese hin beeknu namni kun dhukkubsatee yookaan immoo waldhaanatee namni kun sabbaree hin duune ishiin tun namni ajjeese hin beekamu. Kanaaf namni odeeffannoo nama qabu Eeliyaas waabime odeeffannoo haarawa namni qabu. Kanaaf namni irraa du'e immoo hin shakka yookaan akkas ta'uun ooluun kun immoo namni irraa du'e waanuma dur jiruudha shakkuun jechuudha. Yoo shakkiteef yoo qoratte immoo malee waan tokkotti ba'u waan tokko argachuu hin dandeessu. Akkasumatti harka maradhaa afaan qabadhaa akka maqdasa amareef nuun jettu kana akkas ta'uun hin danda'amu. Dubbanneeti mirgi ishii haqni ishii bahuu qaba haqni isaa bahuu qaba jenneeti falmachuu qabna yoo kana goone jechuudha mootummaa kana irratti dhiibbaa goone yoo hawaasni kun mootummaa kana irratti dhiibbaa godhe qofaadha jechuudha haqni isaatis haqni isiitis kan bahu akkasuma immoo haqni Oromoota hedduu kan biyya san keessatti ajjeefamanii kan bahu jechuudha yoo amma akkam reefu mucoon maqdas jettasanii dubbatiin afaan qabadha callisaa taa'aa jettusan akkas afaan qabanne kan teenu jechuudha ajjechaan itti fufa jechuudha guyyatti jechuudha qaroon Oromoo ni dhaama jechuudha wanti isaan barbaadan illee kanuma ture hayyoota Oromoo weellistoota yookaan immoo namoota beekamaa Oromoo keessaa ija ta'an mataa dhaaniiti Oromoo mataa gaccabsanii mataa qaqqabachiisuudha akkuma agartee namichi kun majority minority naragaaleen jaansanii kan Oromoon ni qaba jettee yookaan immoo namoota biraatiin wal dorgomsiistu kan akkasii sanniin mataa qaqqabachiisanii Oromoo kana kopxeessuudha kaayoon isaaniillee jechuudha kanaafi dubbachuu qabna dubbadha shamarroonni Oromoo yoo dubbattan immoo dhugaa dubbadha akka mucayyoo caaltuu kanatti jechuudha kanaafi waliin uggurinaa isin jechumaa fi galatooma. Okay, galatoomi. Maatii warri odeeffannoo haaraa qabda siifuu lassi galcha Fooziyaa daqiiqaa 3 fayyadam please.
Okay, rakkoon qabu ani odeeffannoo illee qabaadheeti miti duraan dursee obboleettii teennatan biraa deemtee rabbiin nabseesii haa maaru jedha. Baay'ee gaddee jira. Lammaffaa immoo inni jechuu barbaadu asirratti yoo garuma duutenillee duutu lubbuun isii dabarteerti deebuu hin dandeettu. Garuu ammoo seerri qoratee haa baasu jedha ammoo seerallee qeequun hin taatu. Maaliifi jaarsumni isii kanayyuu jechuudha ajjeesuu dhabuu danda'a ajjeesuu danda'a hin beekamu san isa rabbitu beekaa yoo erga shakkame namni tokko yoo na biratti iyyuu du'e nabseen nama tokko yoo na biratti duute haga dhugaan namni sun baatutti ani seera jala ooluun dirqama maaliifire na biratti du'e akka itti du'e hin beekamne haga sani seera jala hin oola yoo ammoo iyyuu maaliif hidhame inni ka jedhamu taate ani kana qeequu dhufe akka mataa kiyyaatitti jechuudha maaliif jettan akkamitti dhugaan kun bahuu danda'a hayaati yoo namni kun qabamee seeratti hin dhiyaanne. Afachuun foozii fakkeenyaaf namni nama ajjeesu tokko mana taa'ee poolisii hin eegaa. An information waan akkamitti akka eegee akkamitti akka qabamu information qofa osoo ta'uu bee namni tokko namni horii irraan adda ta'e sammuu isaatiin waan tokko adda baafataa jechaadha. Fakkeenyaaf ani yoon akkas godhu ta'e mana taa'eetu akkamittan poolisii eega. Karoora sanoonan qabaadhe. Nama tokko wanti kun dhiiga namaatillee beeka. Dhiigni namaa kunillee gara deemtuuf waan hojjettullee si wallaalchisuu danda'a. Si galtee ani isa ajjeese jechuu barbaade osoo hin taane hayxii si aga baatutti namni kun qoratamuun dirqamallee haala seeraatillee qoratamuu maa qoratamaa miti garuu tokkoffaa har'a duute lammata reef ishii osuma immoo gara Harargeetti ergamee jira qorannoon osoo hin godhamin inni sadaffaa footoo ishii warri raayyaa miidiyaa tan jedhan tan mootummaan bobbaase footoo ishii gadi garagalchanii too irraa gammachuu ibsaa jiru jechaadha. Shakkii baay'ee qabnaa jechaadha. Ijoolleen kun boruu barisdee qabu guyyaa irraa jechaadha. Ijoolleen kun abdii waliin jireenyaa akka qaban irratti argina. Namni akkasii immoo ishiinis achirraa of gaddarbiti jettee too tilmaamuun xiqqoo in ulfaata. Innis nama sabaa hojjetu akkasiin godha jedhee too hin tilmaamu. Osoo godhe mucaan kun nama akkasii osoo ta'e gaafa caalaa bultumee shugguxiidhaan isa rukutu san silaa itti araaramuu dhiiseet innillee isa rukutaa jechaadha. Garuu dhiifama godheefi jechaadha. Eegalee hangana nama garaa bal'atu. Kana waan ta'eef waan tilmaamnu tokko yoo tilmaamamu dubbanne yoo shakkiidhaanuu dubbannu ta'e waan fakkaaturraa amma inni akkas godhe jedhee ani namanu garuu qoratamuu qaba anillee sanirratti waliigala qoratamuu qaba garuu mucaan kun beekamaadha miidiyaan maaliif dhorgame miidiyaan mootummaa waan biraa gabaasu maan gabaasa. Akkuma teettee koo roobale ofirra darbeetiin nama sabaa hojjetudha mucaan ofirra darbeet. Very strong guy. Ofirra darbeet nama saba isaati hojjetu. Imagine emotion control nama gochuu hin dandeenye osoo rukutamuun waa tokko fooqii irraa fudhee gad darbata. Akkuma teettee immoo interview maa yoom godhan yoom akka ishiin duute maaliin beekan haa zeenoo waan ishiin duute osoo hin bariin maararraasanii awwaalutti kaatan all of a sudden. Waan hundi anamma waan nama shakkisiisu amma laali warri weellistoonni mootummaa kana jala deemanii waan isaan barreessan argaa too jirraa jechaadha. Akka waan ijaan arganii wayititti barreessaa jiru. Warra farsoo faa jedhanii too barreessaa jiru. Argitee kana jechuun waan itti shakkitu tokko amma immoo osoo sirriitti miidiyaa kanarra qawwee sin galchaanaa obsi. Miidiyaa kanarra deemnee osoo laalle waan baay'ee arginaa jechaadha. Waan nu shakkisiisu. Suuraa ishii kaadireen mootummaa maa gadi garagalchuun barbaachise. Suuraa intala kanaa maa gadi kana jechuun suuraa ishii gadi garagalchaniit amantii arrabsuu jechaadha. Suuraa gadi garagalchanii too'i. Kanaafuu maalidhaa ajaja fudhatanii too dhufanii maal gochaa jiru nuyi waa'ee intalaa kana dhiisne amantiidhaan akka walitti kaanu jechaadha. Argitanii? Kanatu ta'aa jira. Kan ani amma mootummaa shakkaa jira. Erga guyyaatti hordofatan jira mootummaa shakkaa jira jechaadha. Maaliif akka ajandaan jijjiiramu barbaaddan? Okay. Siifuu erga dhumee
duratti ergattee dubbadhu duratti ergattee Ayyee galatooma waan seensistanii fi daqiiqaa 3 kee fayyadami. Qawwee ol galchaame. Moderator qawwee ol naa galcha please. mucattiin nu jalaa dutee rabbii biyyeetti haa salphisu. Yaanni an qabu akkam seetanii Andu'aalam nu hundinuu hin beekna keessaan immoo namni garigariin haga isaallee amala isaallee beekuu dandeenya. Mucaan kun nama safuus qabu nama bakka safuutti guddateellee yoo yaada kennan intalli tun dubartiidha. Dubartoonni garagariin miiraan dhiira waan ta'eef hin ajjeesan jettanii warri yaaddanii miira guddaa keessa hin tarsin jirtan isiniif mana jechuu barbaadu waanuma fee yoo ta'e mucaan kun saba keenya ta'ee intala takka ajjeesuu dhabuu danda'a. Hin ajjeesaa jettanillee wanti murteessaan tokkos hin jiru. Yoo itti aanu immoo yaadni kiyya lammaffaan miidiyaa biraa keessa seentanii yoo ilaaltan ammarratti mana banatanii qeequ jiranisa. Andu'aalam እንደዚህ ነው ገሏል ምናምን ጀኒ hasaa jiran. Yoo nu asii nama keenya akkasitti qeennu rabbi dhugaa haa baasu kana keessa dhugaa rabbi beeka. Isa yoo qeennu bakka osoo harka isatti kennu mucaa kana diinattis kennutti deemna. Waan dubbannu haa laallannu. Yeroo baay'ee kinoo dubbatan akka inni ajjeeseetti garasti fudhataa jirra. Inna harka waliin kennina. Nama kenna nurraa ishiinis duutee dhabnee irra teenya isa nu dala deemsa kanaan itti dabaluuf deemtu. So shamarranis ta'e dhiiras ta'e yoo dubbannu walaa laallannu nama haa laallannu. Nama kennaa bakka jiruun beektan hidhaa jira. Yaada akkana kan warra caalee baay'istan mucaa kan harka diinatti nu kennina jedha galatooma. Oromoo carraa investigation keessa seenee kanarraa dubbachuu danda'a? Qawwee afachuu sii kennaa hawwii si dura jirti hawwii booda itti fufta. Hawwii jirta namni dubbattanii gadi nu bu'a. Malee jirtu. Jirullee maal qabnaatti sagaleen keen jira roobalee. Jira itti fufi. Okay Oromoo. Hayyee waaqayyoon mucayyoo tanaaf yaa haraaramuun jedhaan dhugaan itti fakkaachaa jiru ani reefumaan online irra galee waan dhugaan itti fakkaanneef viidiyoo mucayyoo tanaa kaleessa malee dheengadda narra dhufee laayikii godhee koomentii barreessee dhugaa jabduu Oromoo bareedduu Oromoo jedheeni nu jalaa nyaatanii bareedduu tanaa jechuudha. Ani waan jedhus baay'ee hin qabu miira addaa keessan jira waan ta'eef dhugaa wanni ani jedhu immoo maali waan xiqqooshi wanni ani jechuu barbaadu mucaa kana yaa Oromoo mucaa kana irratti duulaa jirtanii as turallee waan mucaa kana irratti deemaa ture hin beektanii mucaa kana irratti akkas godhaa turan suuraa isaa gaggaragalchanii ishii irratti akkas godhee jedhanii karaa ittiin fudhatanii qalatanii nyaatan barbaadaa turan Andu'aalamiin mucayyoo silaa dhabnee jirra. Ammas mucaa kana dhabuuf deemna. Gaafa mucaa kana dhabne yaa Oromoo akka Hacaaluutti ijji nu baduu deemaa jirti. Ijatu nu badaa jechuudha. Andu'aalam jechuun ija Oromooti. Beeka mucayyoon tuni garaana nyaachuu dhabdeeti miti. Garuu mucaa kana waan sirba isaa walaloo fakkeessee jaalala fakkeessee quuqama Oromummaa isaa akkamitti akka baachaa ture akkamitti akka itti ciniinnachaa turan ija isaanii hin beektanii jechuudha. Ammas mucaa kana dabarsitanii laachuuf deemaa jirtan. Silaa mucayyoo dhabnee jirra. Dhugaashiitis Oromoon hin baasa jedhee hin eegu mucaa kana lubbuu isaa nu baraara. Mucaa kana lubbuu isaa nu bara. Ija kana mucaan kun lubbuun isaa waan nu ba'u natti hin fakkaatu. Maaliif an dabarsee mucaa kana laachuuf deemu Oromoodha jechuudha. Miidiyaa garaagaraa irra seentanii gisee laaltan wanni deemamaa jiru Andu'aalamis carraa mucayyoo tanaati isa eeggataa jira. Silaa ishii dhabnee jira. Dhugaa hacee tan hin baafanne Oromoon dhugaa intala tanaa hin baafata jedheen eeguun. Kanaaf dhugaa intala tanaallee silaa hin baafannu lubbuu mucaa kanaa haa baraarannu. Kanumaan jedha roobaleen miira addaa keessan jira dhugaa. Ifa manaa godhaa. Ana yeroon tiyyana fakkaataa gideen dubbadhu immoo please ani investigation irraan dubbadha malee ani jaalarraa fi waan tokkorraan dubbadhu haqarraan dubbadhaa jechuudha. Garuu investigation maal jechuudha? Dubartiin teenya silaa miira keessaa baatanii dubartii irratti faraduu baattanii if qusattanii wayyaana fakkaataa maaliif jennaani namni tokko nama ka ajjeesu poolitikaa miti. Jaarsaa jaartiin waan hedduu wal ajjeesa. Hinaaffaa jira. Farshoo jira, wal dhabuu jira,
cheatingii jira. Gartee waan hedduu jira jechuudha. Kun cuftinuu walitti qabamee gaafa tokko walirra dhufaa jechuudha. Gaafa walirra dhufe kana ilmi dhiiraa teempara qaba. Especially warri biyyaa, especially dhiirti biyyaa dhalaa tana gidee agarte onnee irra godhatti. Kana gayaa fakkaattu, kana mana gayaa fakkaatanii, nama gaarii fakkaatanii, sirba sirbanii, politikaa dubbatanii, nama gaarii fakkaatanii garuu gidee dubartii ifirra gahu dhiirummaa isaanii achirra agarsiisatan. Hin kijibina. Namni tokko akkanuma ka'ee fooqirraa namni if darbu hin jiru. Fayyumaa nagee lafarraa ka'ee. Politikaa haja'amuus wanni takka illee hin jiru. Namni tokko yoo nama ajjeesee namni tokko du'e itti gaafatama. Inni qabamuun isaa achi jira. Achi jiraachuun isaa itti gaafatamummaa qaba baleetitii. Gartee fiilimaas deessanii amaaraan nu kanne amaaraan nu qaba. No, intalti duute haadha qabdi, lubbuu qabdi. Intala dhalaati da duute, ta ajjeefamte. Intala Oromooti, haadha qabdi. Nam lama intalti haqnisii hin jiru, hin bahu andaalachi. No, namni nama ajjeese itti gaafatamama. Oromoo taachaa fi miti obboleetitiyya. Wanni akkasii hin dalagu. Oromoodha. Amaarri dubbate noo maaliif ajjeesi jaaniin? Amaarri wayii ajjeese. Wanni hursii gubbarra bahee abbaan fedhe dubbate. Maa baastuu yaadaa kee? Nama eenyudha modereetariin nama gaddarbitan eenyudha? Modereetara irraa hin kaasaafachuu nama akkas godhu kana. Ol deebisaa qawwee. Yaada qabanaa ibsataniin baasinami. Please, hundi keessan iyyuu Aga sanitti kiyyaanaa dubbatu. Kiyyaatti fuuf. ijaaf qalbiirra naan bisaa. Rabbi lubbuu qananii jannata keessaa jiraachisu. Qananii jechuuni Kiyya guda Oromoo waan takka hamaan dubbanne investigationaan dubbadde. Akkamitti intala dubbatteedha moo mana kana Oromoo waan takka hamaan dubbanne egaa intalti tunis Oromoo nan sa'u taduute tun. Amma namni gassi buusu hin jiru itti fufi. Anaa miti an gassi buuse. Sii miti banni beekaa uummata birooti naa galuu dadhabe. Akkamitti intala duute irraa dubbattaa fi haqni isii akkamitti dubbattaa fi moo namni tokko sirbate no sirbi waan birooti obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha namni tokko ayyooniin sirbe ani sirbaa anis ni sirbaa bara garuu sirbi kiyyaa fi jaartii tiyya du'u itti gaafatamuun wanni walii fide takka illee hin jiru. Namni tokko yoo inni mana tokko keessa waliin jiraadde jaartiin tiyya na biraa kaatee yoo fooqii gubbarraa darbamtu taate anaa itti gaafatama akka heera biyya tanatti dhufanii na gaafataniiti because anaaf isii qofaa jira. Namni tokko lafarraa ka'ee akkanumatti hin darbu. Gartee garuu miciyyoon tuni ni duutee fooqirraa darbamtee fooqii 8ffarraa darbamtee akkanuma kaatee hin darbamtee intalti inni dhalte moo dhiyoonta dhalte moo jaanii moo garaa qabdi jaanii intalti bareedduudhaa sirba sirbiti. Namni walitti hinaafa artistii walitti hinaafti jaarsaa jaartii walitti hinaafti biyya sun keessatti waan hedduutu deemamaa jira. Wanni mootummaan dhukeessu barbaadduufi because one favor the other one tokko favora tokkorra caala. Kana beekuu qabdan. Miciyyoon tuni fayyumaa nagee daddafanii awwaaluun sunuu maaliif dhukeeffamuu barbaadeera? Namni tokko gidee fooqirraa if darbee daddafanii hin awwaalan. Haccaaluusii osoo gaafattoos akkam godhan addafanii awwaalan. Biyya tana keessatti hin awwaalamu. Namni hin awwaalamu gidee namni du'e. Namni gidee naturally du'e qofa malee gidee namni nama ajjeesee takkaammoo fooqirraa if darbee takkaammoo sunni du'e maramee hospitaala dhaqamee laallamee investigationii seennamee namni du'e akkanumatti akkamitti du'e laallamee dhiibamte moo dhiibamnee namni kuni osoo fooqirraa hin darbiin qaamni isii kun akkam jira boksiidhaan dhaamte moo hudhamte moo harki namni wal qabe moo humnaan darbamte moo kun cuftinuu qaama namarra jira. Namni tokko gidee wal lole harka tokko gidee wal qabdee achi wal huute qaamni sun wanni maarkarri suni qaama keetirra jira. Gartee kun cuftinuu hin laallamne maaliif yoo jettee taate because biyya teenya keessatti yoo ati nama mootummaa hojii daleedu takkaammoo nama mootummaan feevara sirraa barbaadu yoo taatu taate akka fadhatti example immoo investigationii gama ati feetu sun deemaa jechuudha. Gartee
Because investigation mootummaani he favors people. Nama favora godhaa deema. Sun jechuun lubbuun ta'e yoo ati mootummaa wajji mootummaan haajaa sirraa hin barbaanne yoo ati gartee mootummaan wanta akka sirraa hin barbaanne ni hidhamta. Yoo mootummaan immoo waa sirraa barbaade ati immoo mootummaadhaa favora kan taate investigation dhiisiti abbaan fadhanii dhabama. Just because namni tokko tana dura maal namni asirraa maal jettanii tana dura caalaan bultuun qawweedhaan dha'ee inni dhiifama godhee fi jettan. Obboleen kiyya biyya teenyatti dhiirti lama dhiifama waliin gootu wal sodaatti. Dhiirti immoo dhala irratti onnee qabdi biyya teenya sun gubbaratti. Haqa rabbii maan himne nam meeqaa tumamaa jira. Jaalala ja'anii osoo wal tumanii amma jaalala keessa jaalala ja'anii wal tumanii osoo wal tuma keessa kana keessa immoo rakkinni uumama. Namni irra guddina is called abuse jama. Biyya faranjii tana keessa fi addunyaa tana keessatti abuse relationship is one of the most suicidal. Bultii keessatti wal ajjeesuu fi wal tumuuni waan guddaa irra guddina dubartiin itti miidhamtu relationship jaalala haja'amu keessatti especially biyya teenya keessatti akka aadaa ilaalamu jaartii tumuun jaartii irratti wanni godhuun jaalala itti fakkaata isiinis jala teessee jaarsa kiyya bara waan na jaalatuuf na tume itti fakkaate jechuudha. Kun immoo irra guddina osuma deemu rakkina akkanaa kana uuma. Malee michiyoon artistii michiyoon bareedduu akkanaa kuni akkanuma namni lafarraa ka'ee ifin darbu deennaa crazy. Hay. Namni tokko crazy miti obboleen kiyya. As teessanii diinaan nu jala nyaataa no namni nama ajjeese itti gaafatama abbaan fedhe haa ta'u. Marroonuu yoo nama ajjeese itti gaafatamummaa dirqama qaba. Andu'aalam Gosaa qawwee taayimii illee sa'aatii dheeraa fudhachaa jirta. Andu'aalam Gosaa ajjeesuudhaaf ragaa maal qabdaa? Namni nama ajjeese ani lama ajjeesen jenne ifama afaan kee sirreessi ani ifama ajjeesaa jirta. Ni sirriidha namni nama ajjeese to'annoo seeraa jala ooluun dirqama. Please Mike jibadhu. Please an investigation akka police irraa naasoo jira malee akka jaalala raasoo waan jiru. Ikkoo ragaa maal of hirkaa qabdaadha? Please obboleetti tiyya yoo ragaa amma sii kana keessa yoo ati arkuu dadhabdee ani Andaalachi ajjeese ilaa afaan kiyya keessa hin baane. So dubbii afaan mee maayikii jibadhu obboleetti tiyya. Ani si hojii haasoo jiru maayikii jibadhu obboleetti tiyya. Afachuu sabboontu yaa dubbatu afachuu namni yaa Andu'aalami qoratamuun sirriidha. Garuu akkaataa santu. Investigation naasoo jiru obboleetti tiyya nuti jaalala raasoo hin jiru. Sabboontu yaa dubbatu dhiisi. Please. Ani lama Andaalachi ajjeesichaa jiru garuu isaanii wajji jira. Namni tokko relationship keessatti yoo hidhame bakka sun waan jiruuf hidhame namni tokko. Sun jechuun maal jechuudha? Waan jiru jira jechuudha. Qaamni isii achi keessaa waan darbame mana sun keessa waan cabee jira jechuudha. Namni tokko akkanuma ka'ee mana hidhaa sin geessan. Yoo atiif darbite fooqirraa. Yoo itiif ajjeeste. Maatiin jaalbattee urgeessaa waan bira jiranuuf hidhamanii gaafa. Aboo michi yoo maayikii nurraa cufi. Urgeessaa ajjeefamu. Aboo michi yoo maayikii nurraa cufi. Hay. Siboo dhalaan teenya tun sagalee dhalaa ukkaamsuu barbaadde michoo duute. Michoo duuteef. Moo dhiirtii akkamitti dubbatteera michoo duute. Qawwee dhiifama Qawween yaa fixattu. Qawwee dhiifama. Halti godha please. Okay. Oromoo waan akkan sanitti cubbuu miti. Karaa seeraas karaa seenaas. Dubbatu siin ja'anii osoo siin ja'anii du'aa goota obboleessa kiyya investigation irra jira rabbiin wanni sii fidu takka illee jira. Dubbadhu kaabura jechuun ammoo. Obboleessa kiyya maayikii cufi du'aayi miti rabbii wanni haqa micoo tanaa ka fidu. Rabbii miti haqa micoo tanaa ka fidu namaaf fida. Yoo ati barbaadde malee rabbiin akkanuma ka'ee siin fidu obboleeyyan kiyya. Rabbi yaa rabbi na tujjaaromsee ta'e rabbi sin tujjaaromsu. Haatee daleedu malee. Si boora hin qaanfattanii si waan cufa rabbi raddistanii. Rabbiin sammuu sii kanne investigationaa jira. Hay. Takka jennaan rabbi haqa si haa baasu bakka waan takka hin dandeenye. No. Nuti baasa haqa baasna haqni ni baati. Rabbiin baasu. Rabbi sii kanne sammuu akka baastuuf. Hay. Rabbi dalagii siin jee ni nyaatta. Malee nan kadhatis siin jee. Maal haasooytan? Intalti duute takka rabbitti dhiisnaan eessa jirti? Intala namaati. Hay. Maal haasooytan si iflaala yoo namni si jeese haqni namni si baasuu qaba.
Especially ijoollee dhalaafa akkamitti ijoollee dhalaa taatanii akkamitti kana gubbara dubbattan. Hay. Intala takkaa bar haqasiitu intala humna hin qabne du'ee bar rabbii keessa dandaati. Hay. Bakka akkanuma Oromoon dubartii sagalee dubartii akkanuma dhabamsiistanii na ajjeesanii namni ilmi dhiiraa tokko akkanumatti ajjeesee intala dhalaa takka dhaluma irratti hiriira baati. Rabbii keessa dandaa intala du'ee na dhiira ajjeese dhiirtiin ajjeesi jaalala keessatti abbaa fedhe haa ta'u. Dhiirti ni jeesti nama oggumee ka ajjeeste agarree jirraasi tuma keessa jaalala jaanii wal tuma osoo wal tumanii gaafa kaan fooqirraa wal darban gaafa kaan ablee wal waraanan gaafa kaan waan ajaa'ibaatiin yoo inni harkaan ajjeesuu haatellee waan inni godhe namni tokko nama dhiibee fooqirraa nama darba yoo akkoo responsibility jira nama dhiibuudhaafu. Nama tokko dhiibdee situation keessa nayite yoo darbitee nama sunu namni sunif darbe you responsible for that. Intala dhalaa takka sammuudha itti taphataa jira. Intalti dhalaa sammuun isii qaacila wanni birchiqoodha ni caba. Oo jabinaas gubbaa dubbatan kana dhugaa isinitti hin fakkaatina. Gidee jaalala keessatti ilmoo seente waan hedduu dhufa. Dhalaan tun they become miserable. They become waan birchiqoodha ni cabti dhalaan. Dhiirti they take advantage biyya teenyatti dhalaa tanatumaa oolan. Namni kilaba oolu farshoo dhuga namni farshoo dhugu de violence obboleen kiyya gama feeten calculation keeten kottu namni ala oolu namni kilaba keessa oolu farshoo dhugu gaafuma tokko qofa barbaachisa. All it takes one time, one day, 1 minute, 1 hour is over. Maalaa soitan? Addunyaa gubbara jirraa barbaaduti. Namni kilaba keessa oolu rakkina fida. Yoo farshoo dhuyde rakkina fidda. Yoo bultii qabaatte. Especially dhalaan yoo garaa qabaatte ati farshoo kilaba keessa deemtaate jaartii de garaa qabaatte ni hinaafti rakkoo hedduu keesseenti si dubbatti ati immoo dhuyde jirta sammuun ta'e yaaddu ni dhooyta akka malee goota gidee hirriba irraa kaatetti dubbiin wali galagalte jechuudha. Dubbii dhugaatu kun obboleen kiyya. Andaalachi nama nagayaati. Waa'ee nama nagayaa eessa beekte telefoona keessa namni tokko sagalee isaa dhageessanii nama nagayaa jiruu isaa beekta. Ana maal inni beekta? Ana ammaas gubbaa dubbaddeef jiruuti inni beekta. Nama gaarii taa'uu keessa sagaleetti iyyuu fi amma nama badaa ta'uu inni malee jettanii yaaddan amma. Yoon inni suuta Oromootiyyaa barisin nama gaariidha isinii jechaan boo yoon inni barqawween kun nama gaariidhaan jettanii yoon isin kijibe maal beektan jiruuti. Yeroo no telefoona keessaan beekuu hin dandeessu. Namni tokko sirba sirbee beekuu hin dandeessan. Artistiin sirbite gidee sirbarraa baatee jiruu biroo jiraatti. Gartee? Yaa obboleen kiyya especially ijoollee dubartoonni hoggoyyuu gidee miidhamte warri dura bahee dubartoota kana sagalee ukkaamsu ijoolluma dubartootaati. Isin ajaa'ibu godhu ijoolleen dhiiraa. Wallaahi ijoolleen dubartootaa irra guddinni gidee dubartoota warri dura gabbahee dubartootuma miidhame sun dha'u ijoollee dubartootaati. Ni baha mootummaa hojii dalagaa ni baha garuu isaatu ajjeese hin jenne ani garuu yoo inni bira jiraate itti gaafatamummaa qabaan jaa galatooma. Dubartiin Oromoo garuu dubartii Oromoo sagalee cufuu dhaaba jaalalaa miti namni nama ajjeese. Kuni biltsiginnaa miti kuni immoo amaaraa miti dubbiin tun abbaan fedhe haasa'uu danda'a waan si gubbarra bee. Kanaaf kuni micoota naannoo aboo ka ajjeese duruu hidhamee jira itti gaafatamummaa duruu evidensiin irra bahee jira yoo bahee mootummaa hojii dalagaa yoo hin baane immoo haqaatu situ bahee ja'amaa jechuudha dubbiin dhugaa sunuma galatooma. Okay, asirratti yoo yaada kennannu mootummaatti sachi qabuu hin qabnu mucaa kanatti sachi qabuu hin qabnu mootummaan dhugaadhaan yaa nuu qoratu jechaa jira. Dhugaadhaan yaa qoratu mee kanumarrattu in argina. Amma barreeffama wayii afaan Amaariffaa qubee Ingiliffaa fayyadamaniit afaan Amaariffaatiin intalli duute kunii fi namni wayii walitti barreessaa jechaadha. WhatsAppidha.
amma san isa viidiyoo san rikoordi godhanii poostii godhanii san ilaallaa gara boodaa garuu iccitii akkanaa kana abbaa warraa ishii nama biraa itti hamatti yoo ta'e waan fakkaatu miti. Oorakkoo akkanaa bataam kaaqmee balaa honoaalee jetteetoo akka isaan jedhanitti kaa asirratti kana namni dubartiin dhiira isa jeequyyuu hin jaalattu dhiira isa ishii jaalattuun ala malee dhiira ishii gammachiisuun ala malee akkaataa barreeffama kanaa garuu waan guyyuma hundatumu waa'ee akkaataa ishii itti dararu an akkasiiti barreeffamni tan ishiin barreessite jedhanii too asirratti miidiyaa kanarratti poosti godhanii jechaa. Innaa amma intalli tun bareedduudha, intalli tun moodeelistiidha, intalli tun haadhaaf abbaa qabdi, intalli tun barattuudha, nama akkasii waliin dhuma jiraatti, nama akkasii abdii akkasii qabdi. Waan isaaf viidiyoo irratti viidiyoo waraabanii poosti godhan kana hunda yoo arginu akka gammachuu waliin qabduutitti mul'ata jechaadha viidiyoon. Kanaaf asirratti amma diraamaan hojjetamu kun anaaf fudhatama naaf hin qabu jechuu barbaadetan. Okay, kiyya itti fufi. Taap godha warri jala jirtan please taap koppii link godha. Ani gabaabumatti rabbi dhiiga shiin gatiini Andu'aalamis maaf hidhame warri jettanii rakkoon qabu Andu'aalam mana hidhaatiin ba'a dhugaan intala hin badiini kan kanarraa hafe wanti qulqullaa'u hanga qulqullaa'utti karaa seeraas haa ta'u karaa seenaas haa ta'u ofiinis of ajjeeftu harka namaatiinis of ajjeeftu in qulqullaa'a karaa mootummaas ta'u karaa maaliis ta'u garuu hunda caala wanta akkan sanitti ma yaadannoo wayi bara uummanni Booranaa beela'ee artistoota hedduu taaneetu Boorana deemne. Baay'ee amala qabeettii fi waa'ee ishii ibsuu hin danda'u. Garuu guyyaa kana arguu caala gaddi guddaan namatti dhaga'amu hin jiru. Warri Andu'aalamiifis boossan, warri ishiidhaafis boossan dhiisaatii dhugaadhaaf, dhugaan ilmoo waaqaati dhugaaf bu'aa. Dhugaan ishee haa ba'u, Andu'aalamis mana hidhaa haa ba'u. Kara osoo warri hin argin warra Abashaa tajjeesee ekelee tajjeese jettanii maxxansiinaa. Dhugaa dubbachuu waan guddaadha waan ta'eef jechaadha. Ani akka ilma Oromoo tokkootti guyyaa lamas haa ta'u guyyaa sadis haa ta'u Boorana gaafa wajjin turre uummanni Booranaa beela'ee amma ishiin Oromummaa fi kabaja ishiin bultii ishiitiif qabdu waan hin beekuuf. Garuu namoonni baay'een keessaan gaafa haasa'anii yoo dhugee galee ganamaaf galgala reebaa jedhanii taasa'u. Sun amma dhugaa ta'uu fi soba ta'u amma qulqulleeffatamutti miidiyaatti fiduu fi diina nama biraatti haasofnee hiika biraatiin godhatee gaafa gadi ba'u mucaa itti gaafatamummaa jalaan baasu waan ta'eef Rabbi dhiiga ishiin gatiini waan hundaafuu amma kun wanti qulqullaa'utti ekelee tajjeese jettanii naasayina amma mootummaan ibsa yookiin namoonni karaa mana yaalaa ibsa irratti kennaniif irratti saniif waan hin jedhu qabu waan hundaafuu Rabbi dhiiga ishiin gatiini isa jedhu. Balle ani dubbadhu. Waatsaappii waan jette amma irratti waatsaappidhaan hojjetamuu hin danda'a feekiinii jechuudha. Akkati barreessitetti akkan barreessetti an hojjedhe sitti gadi fiduu nan danda'a sii galee. Warri Amaaraa kuni siluma artistoota Oromoo hin jaallatan sii galee karattiin artistoota Oromoo rukutan barbaadu. Kanaafuu ragaa Amaarri gadi nuu baastu ragaa warri afaan Amaaraa dubbattu gadi nuu baastu nuti hin feenu jechuudhaan fudhannu jechuudha sii galee agamutu utuu agam viidiyootu sanaan utuu naasoo gannu baaste wanta Amaarri gadi nuu baastu nuti hin fudhannu jechuudha. Waatsaappii irratti akka naasee godhee akkatti haasofte godhee gadi sii baasuu nan danda'a. Yeroo darbe argitee yoo ta'e akka Jo'aaraaseetti waasaappiidhaan fidaa turanii jechuudha. Sun fuustee aappii